Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam jirtu yoo yaar kafuune hordoftootaa fi akkasuma kabajamtoota YouTube channel Anwar nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Dhimma keenyarraa waan gaggabaabduu wayiin dubbachuu barbaada. Hanga xumura sagantaa kootiitti na faana ta'an isiniin jechuu barbaada. Jalqaba irratti taateewwan biyya keenya keessatti ta'aa jiranii fi taatee addunyaa wajjin yoo wal bira qabnee ilaallu kan addunyaa kan biyyoota garaagaraa dhageettii gurguddaa argatee dhimmootiin biyyoota garaagaraa keessatti taateen biyyoota garaagaraa keessatti ta'aa jiru dhageettii addunyaa argatee addunyaan itti gurra ergiftee fi dhaggeeffatti. Keenya rakkina hawaasa keenya irratti ta'aa jiruuf rakkina biyya keenya keessatti ta'aa jiru rakkoowwan balaa garaagaraa hawaasa saaxilaa jiru addunyaan gurra nuu kennitee nu dhaggeeffattu. Sababni isaa wantoota Oromiyaa keessatti ta'aa jiran addunyaan maaliif quba dhabdee tokkoffaa irratti jalqaba mootummaa Oromootiin nuun jettee harka nuu cabacabdee acabcaabiinis harka cabacabee acabcaabiin Oromoosii aktiivistiin Oromoosii hayyuun Oromoosii harka walitti reebee fi mootummaa Oromooti jedhee addunyaa irratti labsee taa'e. Haa ta'u mootummaa Oromoo haa ta'u mootummaa Oromoo yoo ta'e mootummaan biyya keenya keessa jiru nageenya biyya isaatii yoo tasgabbeessine rakkoo hawaasa isaatii yoo gadi bu'een ilaalle mootummaa jedhamuu hin danda'u jechuudha. Mootummaa seera dhabeessa mootummaa maalla dhibdee mootummaa ofii kooti yoo hin jiraadhe uummanni yoo dhume uummanni yoo wal fixe uummanni yoo wal ajjeese uummanni yoo wal saame uummanni yoo shiftoome ana nannaquu ani meeshaa kootii nan of eeggadha ani qawween qabuu nan of eeggadha jedhee of abdatee taa'ee akkasitti hawaasni keenya dararaa meeqa argaa jira jechuudha. Gama hundaaniyyuu hawaasni keenya waggaa 8 kana nageenya dhabee balaan samiirraa dachiirraa gadi tarchaa jira. Balaa namtolchee harki namaa walitti fidu jechuudha. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hajjeechaa bifa dhokataatii fi bifa mul'ataatiin deemaa jiru kana namoonni tokko gabbaasanii saaxilaa jiru. Namoonni tokko gabbaasanii akka Johaarfaa gabbaasanii dubbataa jiru. Isumayyuu gariin irra caalaan Oromoo maaliif gadi baaftee dubbatta du'a uummata kanaa maa gadi baaftee dubbatta jedhee dhagaa jirma muka maal irti guuraa jechuudha. Inni kun maaliif akka ta'e hin beeku. Uummanni ciyaadumuudha dhumaatii uummataa keessaa rakkina uummataa keessaa jireenya jiraannaa jechuu barbaadaniiti. Inni kun immoo akkasitti gara fuulduraatti jireenya hin ta'u. Ibiddi har'a nama biraa qabate borsitti deema. Balaan nama biraa irra ga'e borsitti deema waan ta'eef atattamaanii hawaasni kun walitti dirmatee rakkina kana iyyatee falmatee fincilee yoo ofirraa hin kaafne rakkoo guddaatu biyyattii sana keessatti dhufaa jechuudha. Kana hayyoonni Oromoos callisanii ilaalaa jiru. Gariin hawaasa Oromoos callisee rafaa jira. Kana yoo ofirraa hin kaafne kana yoo ofirraa hin dubbanne hawaasichi egereensa maal akka ta'u nama yaachisu. Egeree isaa tilmaamuun badaa nama rakkisu. Egereen hawaasa kanaa maal akka ta'u tilmaamuun nama rakkisu jechuudha. Har'a faarsee bulaadhaa fi arrabsee bulaa wal qixxaatee wal arrabsuu malee wal xiqqeessuu malee miidiyaa irratti rakkoo hawaasaa hubataa hin jiru. Faarsee bulaan waan itti kennan argatee jennaan artiistii haa ta'u aktiivistiis haa ta'u sheekiis haa ta'u qeesiis haa ta'u faarsee bulaan waan itti kennan fudhatee jennaan waan mootummaan itti kenne fudhatee jennaan rakkina biyya sana keessa jiru hin dubbatu osoo arguuti jaamaa jechuudha osoo dhaga'uu duudaa jechuudha. Kun rakkina faarsee bulaa keessaa isa tokkodha. Faarsii buli rakkoon qabu faarsii buli. Garuu rakkina hawaasa keenya irra gahaa jiru. Rakkinni har'a hawaasa kana irra gahaa jiru rakkina bor akkas irra gahu beekachuu qabda. Rakkinni kun akkas irra gahu beekachuu qabda. Bor akka inni deemee sitti dhufu beekachuu qabda. Maaliif hawaasni kun innarra ajjeefamaa jiru. Gariin maafiyaa wal ijaarratee shiftaa wal ijaarratee hawaasuma Oromooti. Alagaa sakam komatta alagaa sakamtu waggaa 150 dhuguma alagaatu waggaa 150 si bitee gaafa akkasitti teessee ilaaltu waggaa 150 dhuguma harkaa farma sirraa muree abashaan dhuguma abashaatu sirraa muree gaafa kana teessee ilaaltu hawaasa Oromoo isa har'a mataa wal falaxaa jiru morma wal muraa jiru wal ijaaree jiruuppiidhaan miskiina dadhabaa beelaa rakkataa kara deemaa irratti ajjeechaa fudhatu kana gaafa teessee ilaaltu waggaa 150 iyyuu abashaa miti kan nu ajjeesee kan armaaf harka nu ciraa ture kan abboota keenya hayyoota keenya hidhaa keessatti ajjeesaa ture ka qeensa nurraa buqqisaa ture ka elektirikii nutti kaa'ee fayyaatti nu azzabaa ture
abashaa miti kan akkasuma gochaa ture alagaa osoo hin taane hawaasuma Oromoo har'a uummata kana dararaa jiru ta'uusaa ragaa guddaan isa kana jechuudha. In fakkaataa dhuguma akkasitti. Hawaasni har'a wal ajjeesu kun, hawaasni har'a wal saamu kun maal ta'a yoo diina isaa irratti xiyyeeffate? Yoo diina isaa irratti xiyyeeffate maal ta'a? Aktiivistiin Oromoo maaliif kana dubbachuu dadhabe? Artiistiin Oromoonni gogaa jaldeessaa uffatee buukii jaldeessaa uffatee mataarra kaatee sirbu isa kana maanuu sirbuu dide? Rakkina hawaasaan sirbu. Yeroo hawaasni Wallagga keessatti, Hamboo keessatti, Shaashamannee keessatti, Baalee Arsii Jimma keessatti, kutaa Oromiyaa hunda keessatti gaafa maafiyaa giruupiin wal ijaarrattee qawwee hidhattee hawaasa keenya darartu artiistii Habashaaf hin deebii kenna jedheeti asirraa burraaqaa jechuudha. Asirraa sirba, asirraa burraaqa, waan wal hin fakkaanne wal fakkeessaa jechuudha. Teedii Afiroodeen gadda sirba sirbe biyyi nagaa dhabdee jirti jedhe. Biyyi nagaa dhabdee jirti, biyyi taaziyaa ta'aa jira jedhee sirbe, dhuguma jedhe isarratti duultu jechuudha. Biyyatu nagaa qabaa jechuudha. Irratti duuluun biyya isa kamtu nagaa qaba? Biyyi dhuguma baga jedhe dhugaa rabbii dhugumatti jedhee jechuudha. Dhuguma biyyi nagaa hin qabdu. Biyyi saamamaa jirti, ajjeefamaa jirti, shiftaan wal ijaaree ajjeesaa jira asiin gama waraanaatiin asiin gama shiftaatiin asiin gam tokko sababa waraanaatiin uummanni keenya buqqaa, uummanni keenya beelaa, uummanni keenya barnoota dhaba, uummanni keenya qotatee daldalatee nagaan manatti galee nagaan mana isaa keessa jiraachuu dadhabaa jira sababa waraanaatiif. Waraanni walaa rukutu. Kuno shiftaan asii wal ijaaree uummanni akka nageenyaan mana isaa keessa hin teenye, akka nagaadhaan karaarra hin deemne gochaa jira. Artiistiin Oromoo nasirraan sirba jedhee burraaqee dhuufuusaa furr godhu kuni maaliifi kan hawaasa kana irraa duddaa achi galagalfatee deebiin Habashaaf kenna dhiyee asirraa zarraaf. Habashaaf isa kam Teedii Afirootiif isa kam deebii kennita? Teedii Afiroo persentii 100 si caalee jira. Persentii 100 si caalee jira. Ati akka lukkuu gataarra jirta. Inni sibira darbee sammuu ati ittiin yaaddu kanaan yaadaan jiru. Sammuu ati ittiin yaaddu kanaan yaadaan jiru. Saba isaa gurguraan jiru. Rakkoo saba isaati haasa'e. Rakkoo saba isaati, rakkina saba isaati, ajjechaa saba isaa irratti ta'aa jiru haasa'e. Maaliif mootummichi duraan abdachiisee kaade ka deebi'ee itti galagale. Kanaan duroo nu abdachiiftee been rabbiin keenyaa hidheeti asii itti ka'e. Dhugaa isaati dhugaa qabee waan abdate dhabe, waan abdachiisan dhabe. Har'a isaaf hin deebii kenna jettee shiftaadhaa fi waan badee nurratti goobsaa jirtaa jechuudha. Warri sagalee qabdu shiftaadhaaf waan badee nurratti goobsaa jirta. Akkasitti rakkina saba keetii dubbachuu dhiiftee nama rakkina saba isaatii dubbatu immoo dhagaatti guurta. Nama rakkina saba isaatii dubbatu rakkoo biyyicha keessa jiru, rakkoo mootummaan kun geggeessaa jiru gaafa as bahee saaxilu namni tokko dhagaa irratti darbatta, maqaan jirreerra keessa faarse bulaa jetta, arrabse bulaa jetta, maalee bulaa jetta. Akkasi ati immoo arrabse bulaadha jechuudha. Arraba keessa meetirii amma kana dheeratu fuutee namatti maxxansita. Warri miidiyaa irraa jechuudha. Ka beekumsa qabus ka beekumsa hin qabnes wal qixxaate. Garatti gargar baafnu dhabne jechuudha. Garatti gargar baafnu dhabne. Sheeyxaanni maa sagalee hin ta'iniif hawaasa sanaaf maaltu dhagaatti darbachuutti geesse namatti. Gariin immoo abalu deebiin kennituu fi abalu sirbitee deebiin kennituu fi jedhan. Waan ajaa'ibaa argaa jira. Hawaasni keenya rakkina haga kana dandamatee waggaa 15 booddee hawaasni kun egereensa ikoonomiidhaanis badee eenyummaadhaanis badee lubbuudhaan iyyuu manca'uuf baduuf lafarraa baduuf ta'a jechuudha. Tilmaamuun nama rakkisu. Mootummaa waan kana sirreessi jechuun maaliif dadhabame? Afaan nagaatiin arrabsuu osoo hin ta'in biyyicha keessa jirtu waan ta'eef yoo arrabsitan isin ajjeesa. Anu arrabsaa isiniin hin jedhu. Lolaa fincilaati dhagaatti darbadhaa isiniin hin jedhu. An jedhu aniyyuu maaliif mootummichi sanaatoo qabu miti waan ta'eef.
yooti ija dalgaan ilaalte deebii sii kennu deebiin isaa kanuma addatti si naqu wanti biraan takkan jiru ilaa filaameedhaan mootummaa keenya gooftaa keenya isin jaallanna isin kabajna isin filannee kun hoddana isin kaawwanne dhiiga keenyaan dhuftani maaliif rakkoo hawaasa kanaa nu ilaalaa shiftaa ijaaramee jiru kana qaama kamitu bobbaase nageenya nu tasgabbeessaa jechuu maa dadhabe artiistiin Oromoo inni isin jettan isheen asirraa kobbortaa meetirii 30 uffattee asirraa sirbitu isin wanta biraa sirbitu hawaasni wanna biraa keessa jira hawaasni gurrattiin isin dhaggeeffatu yuun qabu viyuuni amaaraa miliyoona galee keenyamma kana namni ilaalu maaltu isin ilaala namni isin ilaalu hin jiru akka itti isin xireeffate namni YouTube channel keessan ilaalu hin jiru view miti waan tokko kana booddee namni gurraan isin dhaggeeffatu hin jiru bar hawaasichi abdii isin irraa murate abdii isin irraa murate callisee ta'e kanaaf rakkina amma jiru kana hatattamaan yoo hawaasni qaamni dhageettii qabu qaamni beekamtii qabu qaamni beekumsa qabu yoo rakkoo hawaasa kana as ba'ee mootummaa kana wajjin gattaa'ee dirqiitti gattaa'ee wal ga'ee yoo in mari'anne yoo in furre rakkoo gurguddaatu dhufa rakkoo ajaa'ibaatu achas deemaa jira kanaan duras waggaa 8 kana isinitti lallabaa turre nuunis faarsee bulaa nuun jettan bitamtuu nuun jettan gantuu nuun jettan gantuun isin caaltummoo hin jirtu hattuudhaaf kashalabbeen isin caaltummoo hin jirtu maaliif akka nuti dhimma Oromoo irraan dubbanne akka nuti dhimma saba keenya irraan dubbanne dhimma biyya keenya irraan dubbanne afaan nu luugamuu barbaadaa turtanii afaan nu takaaluu barbaadaa turtan kanaaf rakkinni amma deemaa jiru kun rakkina salphaatti furamu miti maddi isaa immoo hundee jabaa qaba hundee isaa sana goggossuun hundee isaa sana bakka isaa ga'anii bakka rakkoo kanaa ga'ee hawaasni dhageettii qabu hawaasa biratti dhageettii qabu mootummaa jettan sana biratti dhageettii qabu qaama shiftoota bobbaasee fi qaama hawaasa keenya ajjeesaa jiru qaama hawaasa keenya saamaa jiru bakka madda isaatii ga'ee yoo hundee isaan goggossin nutu goggoguuf ta'a hundeen keenya jechuudha akkasi kanaafu hawaasni keenya nageenya dheebote wallahi nageenya dheebote wallahi lazim nageenya dheebote nageenya hawaasni kun hawaasni nagaan kun hawaasni miskiinni hawaasni nyaachisee si obaasu kun hawaasni yooti beelofte si wajjin beela'u yooti rakkatte si wajjin rakkatu hawaasni nagaan addunyaarraa hawaasa nagaa jechuun hawaasa Oromooti hawaasni keenya kun akka malee rakkatee jira kan rakkise immoo jallaa Oromoof jal'isaa Oromoo shiftoota Oromoo warra mootummaatti hirkatee qabeenya saammate kaabineef kaadiree milishaa warra mootummaatti hirkattee qabeenya saammatte warra lafa fudhatte kana maa lafa fudhattan hin jedhuan fudhaa alagaan iyyuu fudhachaa jirti miti fudhaa gamoo irratti ijaarradhaa irratti hojjedhaa bal'adhaa duroomaa burnu fayyaddu waan ta'eef garuu dhugaa saba kanaa jalliftanii haqa saba kanaa jalliftanii ittiin duroomuun barbaadina dhiiga hawaasa keessanii gurgurachuun barbaadina lafee abboota keessanii gurgurachuun barbaadina isaan hin duroomina lafa sii kennan fudhu qabeenya sii kennan fudhuuti irratti ijaarami wal ijaarii ijoollee Oromoo walitti qabii hojjechiisi rakkina hawaasa kanaa immoo poolaayitiidhaan siistemiidhaan tooftaadhaan mootummaatti sittamitii silas udduu mootummaa fuunfachaa ooltaa silas gadi qabdeerumati mootummaa keenya isin kabajnaa isin jaallanna rakkina hawaasa kanaa isintu hiikaa isintu nuu fura meenu milladhaa yeroo tokko jechuu maaliif dadhabame kanarratti mari'achuun kanarratti xiinxaluun yaada kennuun taanii mari'achuun dirqama yeroon eeggattuudha isinitti hin dheeressu waan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru argaa jirtu waan hawaasa keenya irratti ta'aa jiru miskiina keenya dadhabaa keenya irratti ta'aa jiru argaa jirtu dhagaa jirtu yoo beekaa jaamtan malee yoo beekaa duddan malee walitti deebina